keessanirraa an jaallannee gammadaati. Sagantaan nyaata addunyaa hojii gargaarsaa Itoophiyaa keessatti gaggeessuuf maallaqa isa barbaachisuuf iyyataa jira. Gabaasa oduu keessaa qabna. Feestivaalii aadaa Shinooyeef Goobee jedhamu ka guyyootii 10 turu giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti argamutti eegalamee jira. Qophii waa'ee uummata Oromoo irratti dhiyaata. Uummata godina Arsii Lixaa keessatti sababa hanqina roobaatiin rakkoo beelaa keessa jiru gargaaruuf sagantaan gumaacha gargaarsaa dilbata darbe kana waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaatti gaggeeffamee jira. Oduu booda gabaasa qabna. Biyyoota wal waraansi, walitti bu'iinsi yookaan waldhabiinsi keessa jiru laalchisee miidiyaaf gaazexeessonni akkaataatti gabaasuu qaban irratti marii torbee jalqabne har'a xumurra. Kanneeniif kabiroof hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodiwusariin tamsaasaarraa Faasiil Gabayyoo, oduudhaaf immoo gara tuujubeettiin sin deebisa. Oduun galgala kanaaf qabnu kunoo Itoophiyaa gama kaabaa keessatti walitti bu'iinsi babal'achuun bulchiinsa naannoo Affaariif Amaaraa keessatti uummata 300,000 manaaf qe'ee godaansisee uummata miliyoona 1.7 beelaaf saaxilu sagantaa nyaata addunyaa beeksisee jira. Kanaafis maallaqa dabalataaf iyyateera. Gabaasa Margareet Bashir ergite jaallannee dhiyeessa. Sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP'n hojii silaa Itoophiyaa keessatti gaggeessuu fi maallaqa ramadatee ture waliin adda addummaa doolaara miliyoona 400 miliyoona 26 uumuusaa ibsee jira. Kanaaf jecha waggaa kana keessa uummata miliyoona 12 gargaaruuf maallaqni barbaachisu akka kennamuufiif iyyatee jira. Jaarmiyaan kun kutaalee Tigraay waliin waldaangeessan keessatti hawaasaalee jiraniif baatii kana keessa gargaarsa nyaataa kan hatattamaa raabsuu jalqabee jira. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaaf bulchiisa naannolee waliin qindaa'uun karoora sagantaa nyaata addunyaa Affaar keessatti uummata 500,000 fi 30,000 akkasumas bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti uummata 200,000 fi 50,000 dhaqqabuuf ture. Kanas gargaarsa barbaachisuu fi maallaqni argamnaan dabalaa deemna jedheera. Gama kaaniin Tigraay keessatti wabiin nyaataa hammaataa jira kan jedhu sagantaa nyaata addunyaa gargaarsa nyaataa hatattamaa achitti barbaachisu uummata Tigraay miliyoona 5.2 dhaqqabsiisuuf michoonni keenya carraaqaa jiruu jedheera. Hanga torban 2 keessatti yeroo duraaf kaleessa konkolaataan gargaarsa fe'an gama seenanitti kuusaalee nyaataa sagantaa nyaata addunyaa fi michoonni isaanii achii qaban guutummaatti dhumutti dhiyaatee ture. Konkolaataan fe'umsaa sagantaa nyaata addunyaan gaggeeffamanii fi 100 caalan nyaataaf kanneen biroo lubbuu namaa oolchuuf gargaaran meetirik toonii 3,500 fe'anii turan. Mootummaan federaalaa fi aangawoonni bulchiisa naannoo Afaar akka konkolaattonni keenya nagaan Tigraay dhaqqabaniif walta'iinsa agarsiisanii ni simannaa ka jedhu sagantaa nyaata addunyaa haala akkasii caalaatti ittiin fufu taanaan uummata miliyoona hedduu beelarraa baraarsuuf hin dandeenyu jedhee jira. Daltaa akka jedhamu akaakuun vaayirasii COVID-19 Itoophiyaatti argamuu ministiriin fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Torban darbe keessa qofaa qorannaalee geggeessamaniin namoonni 8,000 ta'an vaayirasichaan qabamuu isaanii dubbate ministirichi. Akaakuun vaayirasichaa haaraan Itoophiyaatti argamuusaa ka beeksisan ministirii fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee beeksisaniiru jechuudhaan tajaajilli oduu Itoophiyaa akka gabaase yoo ta'u sabaa himaaleen adda addaa akka gabaasanitti torbanneen darban keessa namoonni Itoophiyaa keessatti weerara COVID-19 qabaman du'aniif jabaa dhukkubsatan baay'ee dabaluusaa ministirittiin beeksisanii jiran jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa gabaaseera. Ministiriin dhimma biyya keessaa Sudaan kaleessa akka ibsetti meeshaaleen waraanaa saanduqa 70 ol eema gurgurtaa meeshaa waraanaa qabu jechuun aangawoonni ibsuu isaanii beeksisee jira. Aangawoonni Sudaan akka jedhanitti meeshaaleen sun biyya ollaa Itoophiyaarraa xayyaaraan kaseenan gocha yakkaaf oola jechuun shakkuudhaan to'annaa jala oolchuu isaanii dhaabbati oduu Sudaan Suunaan gabaaseera. Saanduqi sun marayaa halkan agarsiisuuf keessatti kan qabu xayyaara Itoophiyaa ka daldalaan gamas kaseeni sanbata galgala ta'uu Suunaan gabaasee jira. Wixata kaleessaa ministiriin dhimma biyya keessaa akka jedhetti meeshaan sun qawwee 290 kan eeyyama daldalaa Waa'el Shaams Eldin qaba jedhee jira. Daandiin balalii Itoophiyaa qawween sun hojii adamootiif oolaa jedheera. Hariiroon Sudaaniif Itoophiyaa gidduu sababaa walitti bu'iinsa jiruun muddama keessa jira. Adda addummaan siyaasaa pirezidantii Somaaliyaa fi muummicha ministeeraa gidduu jiru rakkoo aangoo hoogganoota lamaanii uumuudhaan filannoo geggeessuu akkasumas haleellaalee shororkeessummaa ittisuuf danqaa ta'ee jira. Wixata kaleessaa muummichi ministeeraa Somaaliyaa Mohammad Hussein Rooblee
hoogganaa dhaaba tikaa nagaa biyyattii aangoorraa kaasuudhaan qorannoo ajjeechaa ga'eessa umriin waggaa 24 kan Ikiraan Taalii Farhaan kan kutaa dhaaba sanaa damee nageenya marsariitiif hojjetu ilaalchisee ragaa qabatamaa dhiyeessuu dhaban ittiin jedhan. Dhaabi tikaa nagaa Somaaliyaa torban darbe ajjeechaa Ikiraaniif garee Alshabaabiin himate. Maatiif hoogganoonni garee mormituu ajjeechaa Ikiraan ilaalchisuudhaan dhaabi tikaa nagaa ofiisaa harka keessaa qabaa jechuun sabaa himaa irratti maxxansuun komee isaanii ibsanii jiran. Ibsa marsariitii Alshabaab irratti jimaata maxxanfameen dubbi himaan dhaabichaa waa'ee ajjeechaa sanaa quban qabu jedhee jira. Hoogganoonni garee mormituu Roobleen gaazexeessaa Aljaziiraa duraaniif michuu dhiyoo pirezidaantichaa hojiirra rarraasuu isaanii simatanii jiran. Hoogganoonni waraana biyyattii dhiyaa Afrikaa akka Giinii gumii biyyoolessaaf heera biyyattii diiguun aangoo qabatan mootummaa ce'umsaa qindeessuuf waadaa seenan. Labsiin wixata kaleessaa ka dhaga'ame innaa hoogganoonni waraanaaf aangoonni bulchiinsa pirezidaant Alfaa Kondee ka dilbata darbe to'annaa jala oolanii waliin geggeessametti ture. Koloneela waraanaa ka ta'an Maammadii Dumbuuyaa mootummaan tokkummaa biyyoolessaa ni uumama jechuudhaan waadaa seenaniiru. Dumbooyaan akka jedhanitti yeroon ce'umsaa dhufaa jiru mallattoo abdiif Giinii ishee haaraa akkasumas araarri uummata biyyattii gidduutti kan itti bu'u ta'aa jedhan. Koloneelichitti dabaluudhaan aangawoota mootummaa irratti fuulleffatamuun hin jiraatu jedhaniiru. Sabaa himaa irratti suuraan argame pirezidaantiin Giinii Alfaa Kondee innaa koloneelli waraanaa Giinii televiziyoona biyyattii to'achuudhaan mootummaan diigameera jechuun labsan kutaa ittaanu keessa taa'anii turan. Miseensonni waraanaa boodarra ibsa baasaniin maanguddoon umrii waggaa 23 Kondeen miidhaan irra hin geenye dooktara isaanii waliinis wal argaa jiran jedhan. Tokkummaan mootummootaa Faransaayif ECOWAS battala hidhaa Giinii keessatti raawwatame balaaleffataniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan sa'aatilee hanga tokko dura hawaasi addunyaa cicha Talibaan namoonni kanneen waraqaa ragaa imalaaf barbaachisu qaban yoo Afgaanistaaniin dhiisanii ba'uu fedhan akka eeyyamuuf gale arguuf jira jedhaniiru. Bilinkan Qaataariin ennaa daawwatanitti akka jedhanitti lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi kanneen lammummaa biyya lamaa qaban dabalate kanneen ammayyuu Afgaanistaan keessa jiran 100 ta'uu jedhan. Ministiriin dhimma alaa kanneen kanaan kallattiin wal argaa jiraachuusaaf tokko tokkoon isaaniif yoo isaan gamasii ba'uu barbaadan nama waliin hojjetu ramadeeraaf jedhee jira. Sa'aatilee 24 darban keessa Talibaan lammiiwwan Ameerikaa miseensa maatii 4 qaban nagaadhaan biyyattii keessaa akka ba'an waadaa seene ba'ee jira jedhan Bilinkan. Bilinkan uummanni Qaataar erga Taalibaan Afgaanistaan keessaa aangoo qabatee as lammiiwwan Ameerikaa heddumminaan gamasii akka ba'aniif qooda isaan qabaataniif galateeffataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Amma immoo gara gabaasaaleetti ceena. Sagantaa gumaacha gargaarsaa dilbata darbe kan waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaatti gaggeeffame irratti uummata godina Arsii lixaa keessatti sababa hanqina roobaatiin rakkoo beelaa keessa jiru gargaaruuf maallaqni gara doolaara Yuunaayitid Isteetsi 40,000 ta'u walitti qabamuun himamee jira. Kan sagantaa gumaacha maallaqaa kana qopheesse waldaa Sikoomandoo yoo ta'u akka dura taa'aan waldichaa obbo Jaatoo Aangoo Cabsii jedhanitti sagantaa gargaarsaa walitti qabuun kun waldaalee hawaasa Oromoo kabiroo wajjin waltumsuun fuulduratti itti fufuuf jira. Alamaayyoo Qannaa Minneapolis irraa kanarratti gabaasa qindeesse qaba. Godina Arsii lixaatti bonni dheerachuun midhaan yeroon osoo hin facaafamin waan hafeef daa'imman dabalatee namoonni hedduun rakkoo hanqina nyaataaf bishaaniif saaxilamanii jiru. Keessumattuu aanaaleen godina Arsii lixaa keessatti argaman kanneen akka aanaa Shaallaa, Siraaroo, Shaashimannee, Arsii Nagallee fi Wandoo keessatti rakkoon hanqina nyaataan mudate hammaataa akka ta'e namoonni sirna galii walitti qabu waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaatti dilbata kaleessaa qophaa'e irratti dubbisni himaniiru. Dura ta'an waldaa Sikoomaandoo Minnesotaa obbo Jaatoo Aangoo Cabsii akka himanitti rakkoo hanqina nyaataa mudatee uummata beelaaf saaxile kana gargaaruuf waldaan isaanii waamicha taasiseen galiin namoota dhuunfaa fi qaamolee hawaasaarraa walitti qabame hanga doolaara 40,000 ta'a jedhan. Har'aa biyyatti namni beelaanii daa'immanii fi dubartiin guddaa xiqqaan ummatitti jira naannoo Oromiyaa naannoo Arsii lixaa keessatti. Kanaaf uummata kana waa qarqaarree dhaqqabna kan jedhuun keessattuu naannoo Zuwaay Dugdaa, Shaallaa akkasumas Siraaroo bakka hedduu naannoo sanii keessatti hedduuyyuu namni dhumatutti jira.
ragaan qabatamaan jira waan. Qajeelatti kan ragaan qabatamaan bahee viidiyoodhaan kan miidiyaan dabarsaa jirutu jira. Maatiin akkuma walitti cufamanii balbala cufatanii uummataniitu jira jedhan. Sigaaroo keessatti wanni akkasii uumamee jedhanii dabarsanii himan jechuudha. Deeggarsi hadhan goonuu namni Oromoo ta'ee uummata kanaafi beelli kun beektaa qorsa biraa hin qabu nyaatuma barbaachisaa. Waan humna danda'een namni Oromoo ta'e namni wanni kun beelaa kun itti dhagamu hundi wanni ijoolleedhaaf daa'immaniif itti dhagamu hundi bakka kanatti dhufanii akka uummata kanaaf gargaarsa godhan waamicha godhaa ture. Waamicha saniif hadda walitti dhufne uummanni karama ta'eenuyyuu gargaarsa godhaa oole ammaan achis hin godha jennee abdii irraa qaba. Yoo xiqqaate 40,000 hanga tootaalii herregneet wannan goone garuu 40,000 ol malee achi gadi hin ta'u. Qindeessaan galii walitti qabuun waldaa Sikkomaandoo Minisootaa obbo Ayyub Ganamoo akka jedhanitti immoo beelli bakkeewwan hedduutti babal'atee jiraatus kan hammaatee namoota irraan miidhaa gahaa jiru garuu aanaalee Arsii Lixaa 4 keessatti ta'uu dubbatu. Guyyaan hadhaa kun guyyaa hawaasa keenyaa lammii keenyaa biyya keessatti beela'e jedhanii beela nutti iyyatan iyya san baane lallaba san iyya san ummata keenyaa ka beela'e san haadha teenna ka beelofte san ilma keenna ka beela'e san obboleessa keenna ka beela'e san abbaa keenna ka beela'e san isa san gartanii yoo dandeenye waan dandeenyuun rabbii isaa kadhachaa bira dhaabanna jechaadhaa fi hadha hawaasa waamnee as oolle jechuudha. Dhugamatti beelli bakka hedduu jiraa dhageennaa. Haa ta'u malee beelli dhugumaan ilma namaa lubbuu ilma namaa amma galaafataa jiru naannawa Zuwaayee Ajjee Shaallaa naannaa waliigala gartanii Utaawaayyu jedhamu kana guutuu akkasumatti karaa Hadaabbaa kanas beelatu jiraa himanii Shaashamanneen kun guutuun ummata gartanii dhiyoo kan agarre keessatti viidiyoo hiriira ummanni bahe sun akka nama gartanii salaamaayii salfii wayii bahee fakkaata ammoo ka isa baase beelan manaa isa baase waan ta'u wallaalee ilmoo jaallaaluu dadhabee karaa gubbabahee ummata dhumataa jirra nu dhagaha mootummaa nu argaa jedhee iyya akkasitti bahee. Dura teessuun waldaa dubartoota Sikkomaandoo aadde Fayyinee Haaji Huseen immoo hanqinni nyaataa mudate kun irra caalaa daa'imman waan hubuuf gargaarsa hatattamaa gochuun hunduu ga'eessaa akka ba'u qabu dhaaman. Dubartoonni biyya alaa jirtanii bakka jirtanitti naannawaa bakkuma jirtan maratti haga dandeettaniin ni piliis walirra buusaatii qarqaaraa dhaqqabaa warroonni ala jirtanillee waldaa organizeeshina dubartoota Sikkomaandootitti nutillee da'amaa nutillee bilbilaa qarqaarroo isiniin ji'a. Namoota sirna galii walitti qabuu kanarratti argaman keessaa tokko aadde Caaltuu Saaddoo dhaamsa dabarsaniin bakkeewwan amma hanqinni roobaa jirutti rakkoon midhaan nyaataa itti fufee mul'achuu waan danda'uuf namoonni biyya hambaa jiraatan hanga danda'an gumaachuu qabus jedhan. Dhaamsi kiyya dhalataa biyya sanii hundaaf ummata utaa waayyuu qofaa fi miti akkuma dhalataa biyya saniititti namoonni hundinuu hirmaannaa kana godhuu qaban. An haadha ijoollee lamaatii ilmaan 2 qaba umrii isaanii waggaa 8-6 ta'uuf kadeeman. Mana keenyatti daa'imman teenna irraa daa'imman biyya sanii dhumataartuuf gargaarsa. Mataan daa'imman gargaaruu qabu. Maanguddoonni daa'imman dargaggoota oduu hin jenne hujii keenna jenneeti armaan dura faranjiin biyya keenna gargaarsa guddaa nu godhaa bayaniiran. Adda ammoo nu waan nu gargaaree biyya kana dhufne ummata keenyaaf gargaarsa akka goonu hiree arganne kana fayyadamne ummata keenya gargaaruuf baranaa miti kun jalqaba waggoota itti dhufan lamaan nu afoo jiran kanaaf barri baay'isee sodaachisaa akka ta'e ka dhagayaarru midhaan qotamee achi hafee bara dhufu hin jiru jechoo kanaaf gargaarsa barbaachisaa ta'e tokko ummanni wal dammassee bakkuma jiru dammaqee ummanni keenya ummata keenyaaf dhaabachuu qabna. Waldaan Sikkomaandoo Minisootaa yeroo adda addaatti namoota biyyatti rakkoon irra ga'u gargaaruun kan beekamudha. Biyyoottan wal waraansi walitti bu'iinsi yookaan wal dhabiinsi keessa jiru laalchisee miidiyaaf gaazexeessonni akkaataa itti gabaasuu qaban irratti haamliin yuunivarsiitii as Yuunaayitid Isteets kutaa Minisootaa jirurraa hayyuu gaazexeessummaa kan ta'an Dr. Indaalkaachoo Caalaa wajjin gaaffiif deebii roobii darbe gaggeessinee turre. Kutaa lammataaf ka xumuraa immoo har'atti fufna. Bafaqaaduutu Dr. Indaalkaachoo dubbisee gara isaattiin sin dabarsa.
Ijoon dubbii marii kutaa lammaffaa miidiyaa hawaasaa kan ilaallatudha. Miidiyaan hawaasummaa namootaan waan gaariidhaa fi walitti fiduudhaa fi ga'ee guddaa taphata. Akkuma sanas immoo hawaasa diiguu danda'a. Odeeffannoo dogoggora ta'e daddabarsuudhaan hawaasa tokko miidhuu akka danda'u hin himama. Dhimma kanarratti Dr. Indaalkaachoon waan jedhan waliin hacaqasu. Social movement jedhamu jira. Namoota wal qindeessitee siyaasan amantiidhaan yookiin waan barbaaddeetiin namoota qindeessitee akka muuvimentii uuman taasisee jira. Social media akkaataa kanaan yoo ilaalte social meediyaan baay'ee nu gargaaraa jira jechuudha. Daran qimees Itoophiyaa keessatti gadi seenaa jira jechuudha. Namoonni baay'een guyyaa guyyaan akkaawuntii baay'ee horatanii qarshii argachuu irra jiru jechuudha. Kanaaf social meediyaan faayidaa baay'ee fidaa jira Itoophiyaa keessatti. Garuu faayidaan ala rakkina keessas nu seensaa jira jechuudha. Kun social meediyaa Tiwiitarii jedhi, Feesbuukii jedhi, amma immoo Tiktookiin dhufee jira, Yuutuubii jedhi isaarratti gabaasaa jiru. Infoormeeshiniin sun dhugaa ta'uu baatus namoonni hin dubbisuu akka dhugaattis hin fudhatu. Infoormeeshiniin suni infoormeeshinii fayyaa ta'uu danda'a, siyaasaa ta'uu danda'a, infoormeeshinii wanta baay'ee. Fakkeenyaaf infoormeeshinii fayyaa yoo fudhatte vaaksineeshinii kan jedhamu kun hin hojjetu. Koovidiin sobaa, koovidiin siyaasaa kan jedhamu hin jira. Fakkeenyaaf infoormeeshiniin kan akkanaa sooshaal miidiyaatiin namoonni baay'ee sheerii gochaa jiru. Kanaan yoo argite sooshaal miidiyaan rakkina keessas nu seensisaa jira jechuudha. Karaa biraatiin yoo ilaalte namoonni akka walitti dhiyaatanii, akka walitti haasa'anii, akka uummata tokkootti, akka biyya tokkootti rakkoo guddaa furuuf rakkina uumaa jira jechuudha. Maaliif seetee namoonni baay'een sooshaal miidiyaa kan fayyadaman nama wal dhabsiisuudhaaf. Namoonni waraana keessa akka seenan tokkummaa fiduudhaaf rakkina keessa nu seensisaa jira jechuudha sooshaal miidiyaan. Biyyoottan qaroomaniiru jedhaman karaa rakkina miidiyaa hawaasaa irratti haala maalii irra akka jiran beektonni seenaa odeeffannoo waa'ee miidiyaa hawaasummaa irratti ilaalcha isaan qabanis akkana jechuudhaan ibsan Dr. Indaalkaachoon. Mootummoonni guguddaa amma fakkeenyaaf mootummaan Ameerikaas mootummoonni Awurooppaas kana reeguleetii gochuu qabna. Fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti Jaanuwaarii 6 jedhamu hin jira. Pireezidant Tiraamp filannoon sirrii miti. Kanaaf aangoo dabarsee hin kennu. Deeggartoota isaa hundeessee rakkina baay'ee fidee jira biyya kana keessatti jechuudha. Namoonni maal jedhu kuni sooshaal miidiyaan kan nutti fideedha. Kanaaf reeguleetii gochuu qabna kan jedhanii jiru jechuudha. Kanaaf rakkina keessa nu seensisaa jira akka hawaasa akka uummataa tokko taanee dhaabbachuudhaaf waliigaltee uumne fuuldura deemuudhaaf rakkina keessa nu seensisaa jira. Kanaaf rakkina kana reeguleetii gochuudhaan sooshaal miidiyaa kaampanoonni guguddoon kun reeguleetii ta'anii rakkina kana keessa bahuu qabnaa kan jedhu hin jira. Beektonni baay'een kanaan amanu. Beektonni biraa immoo maalinni kuni rakkina haaraa miti. Teknooloojiin innaa uumame reediyoos ta'e, TVs ta'e, gaazexoonni innaa dhufan rakkina akkana keessatti addunyaan deemteetti. Innaa reediyoon dhalate addunyaan darbitee beekti. Innaa TV'n dhalate addunyaan dabartee beekti. Kanaaf rakkina haaraa miti kan jedhanii jiru. Kanaaf garuu ani akka beekaa tokkotti rakkina haaraa miti garuu rakkinni kun rakkina hamaa biyyoota akka Itoophiyaatti biyyoota miidiyaan isaanii daranqinee mootummaan cimaa waan hin qabaanneef sooshaal miidiyaan rakkina guddaa keessa nu seensisaa jira jechuudha jedheen amana. Rakkina siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru wal qabatee akka miidiyaan hawaasummaa yookiin intarneetiin badu yookiin ugguramu namoonni komii wajjiniin ni dubbatu. Badiinsa karaa sanaan dhufu hanqisuudhaaf miidiyaan hawaasummaa to'atamuu qabaa namoonni jedhanillee jiru. Dr. Indaalkaachoon illee waan jedhan qabu. Odeeffannoon siyaasa sensitiivii waan ta'eef mootummaan kontirool gochuu waan barbaaduuf intarneetii ugguraa, namoota hidhaa yookiin namoo biyyarra baasaa waan akkasii godha. Garuu akka Societiin yookiin hawaasni waliigaltee uumee dhugaan keenya kana jedhee waliigaltee uumuuf yoo barbaade mootummaan akka tokko mootummaa walta'iinsaa jechuudha. Mootummaa jechuun namoota waliigalanii hundeessan jechuudha. Kanaaf mootummaan odeeffannoo tokko kontiroolii gochuu qaba jedhee amana. Waa'ee fayyaa odeeffannoo kritikaal waan ta'eef namoonni odeeffannoo fayyaa sirrii ta'e argachuu qabu.
Kan sirrii ta'e kan argatan immoo eenyurraa hin jedhamu yoo ilaalte dooktaroota beektoota waan sana sirriitti xiinxalanii beekan irraa qofa argachuu qabu jechuudha. Kanaaf kana kan gochuu qabu eenyu mootummaadha. Kanaaf mootummaan odeeffannoo kanaa sirriitti uummata bira hawaasa bira qaqqabsiisuudhaaf hojjechuu qaban jedhee amana. Garuu waa'ee siyaasa yoo kaaste Itoophiyaan akka biyyaatti siyaasa walta'iinsa ta'e waan hin qabneef mootummaan aangoorra jiru kanaan duras ammas odeeffannoo isaan barbaadan qofa akka uummata bira gahu gochaa jiru. Akka isin jedhetti garuu mootummaan kana gochuu qabu jedhee amanu. Garuu mootummaan seektarii mataasaa qaba. Kanaaf fakkeenyaaf akka fayyaatti odeeffannoo fayyaan sirriitti akka qaqqabu mootummaan sirrii gochuu qaban jedhee amana. Dhaggeeffattoota keenya gabaasa miidiyaatii fi walitti bu'iinsa ilaalchisee qophii kutaa lamatti isiniif dhiyeessine kanumaan goolamna. Dr. Indaalkaachoo Caalaa maqaa keessaniin galateeffanna. Isinillee galata qabdu. An Bafqaaduu Morodaati.